akkam jirtu nagaa qabdu? Fayyaa qabdaa naga jirtaa? Nagaa galata Waaqayyoo. Fayyumaami akkamii? Maali Yesuus eessa fuudhee jettanii odeessu? Sin Yesuus nama miti koo akkuma namaa yoo ta'e uffate qaama namaa uffatee dhufe malee Yesuus nama jettanii fuutu jettu maal jechuudha beekeetaa be Yesuus. Maali Yesuus namaa miti naan jetta ani nama jedha inni ammoo ati namaa miti naan jetta ani isa dhufa Yesuus koo foon namaa uffate biyya lafaa dhufe malee ofiisa nama fakkaattiiti dhufe malee koo namaa miti bar waaqadha. Sodaa fi jedhi biro. Nama foon nama uffate ani kama foon nama uffate sana haasa'eeti kabiraa dhisi isuma sani kama foon nama uffate sana foon nama uffate sun nama maal nama goote ilaa xiqqoo ishee nama gootanii haasoftanii isin beektaa namaan hin qixxeessin jechuun warri kaan ergamoota waaqaatiin malee Iyyesuusin madaalaman kaasaan waan kun. Kan dhalate sun maalidha isaa kan Mariyamiin keessa dhalate sun nama moo waan biraadha? Iyyesuusin fakkaatti namaan nu jechuun nama fakkaattiitiin dhalate malee nama miti. Garuu isin nama jettanii yoo fudhattan homaa miti guyyaa. Kan dhalate sun maalidha? Kan Mariyamiin keessa gadi beesu waaqa moo? Kan akkoo hin kaffaltu bar gatii guddaa kaffaltu waaqa irratti. Inshallah rabbi tunu kafal. Wannaan eenyu kana Yesuus kan dhalate sun Mariyamiin keessa kan dhalate sun waaqa moo nama? Kan dhalate sun. Yesuus ko jalqabaa yoo hin jira waaqa irra. Nama ta'ee bifa namaa uffatee. Mariyamiin irra kan dhalate san banaan. Kan Mariyam irraa dhalate suni waaqa moo nama? Yesuus yoo dhalate iyyuu bifa namaa uffate malee hafuuraan hin jira duraanu. Bifa namaa uffatu waan fedhaa uffatu waaqa moo nama kan dhalate sun Mariyam irraa kan dhalate sun. Nama ta'ee dhalate sinan jedha bar. Maaltu waaqa ta'ee dhalate? Maaltu nama ta'ee dhalate? Yesuus. Yesuus kami kabira lama jiraasa. Yesuus lamatu jiraasa. Yesuus tokkichuma kan dhalate san baanaan kan dhalate suni nama moo waaqanyu kan dhalate sun. Nama ta'ee dhalatu iyyuu malee waaqa guutus hin qaba nama guutus ta'ee dhalateera. Yesuus nama as waaqadha. Namas waaqasi lamaanuu deessee jechuudha Mariyam. Ya Allah Geeta Yesuus. Allah jedhina irraa dhisi wallahi rakkattan maal rakkisaadha bar qalbii lachuu jechuudha waaqas namas deessee lamaan wal biratti ana malee gamma Yesuus waaqadha lafa yoo nama jedhees waaqa jedhe samanii naman deeba afaan jechuun Yesuus Kristos eenyu illee gara abbaa hin naqu yoo ammati yoo rabbi gara kan nam beekne eenyu illee gara abbaa naqu jedhan Debo waan jedhe kan Maryam deettee guddiftee nyaachiftee guddifte san waaqa moo nama? Yesuus yeroo biyya lafaa ture nama akka namaatti dhufe malee waaqa. Afaan Oromoo beekame deeboo teenya waan jedhe daa'imni gartee Maryamaan deette san isiin deette san daa'imni dhiiraa san nama moo waaqaa jennee bar. Ari kositti me Yesuus nama guutuudhaas waaqa guutuudhaas. Yesuus nama guutu waaqa guutu siin jenne kan isiin hawaasa isii kan dubartiin deette san kan isiin dubroon deette tun waaqa moo nama? Jadi sodaatin ragaalee sin gaafanu. Yesuus bifa namaa uffatee dhalatu iyyuu malee. Yesuus maal uffatee dhalatee siin jenne? Fakkaatti namaan dhufuunsaan nu barsiisu. Okay, dubartiin addunyaa dubartummaan addunyaarra dhaggeeffatu deebo dubartiin aalamarra jirtu kun hundi harree deetti moo ilma namaa deetti? Nama deetti. Ati gaafee heerumte harree dhalchita moo harree deetta moo nama deetta yoo gaafee heerumte? Maariyaam eessa heerumte? Gaafee heerumteen jedhe ati mataan kee. Ati ko Maariyaam nuyi waliin qixxeessina bannaatiif. Ishii waliin qixxeessu ayyee si Maryam waliin qixxeessuutu hin jiru. Maryam kan deette nama moo waaqa? Deebis tokko nu deebis tokko. Waaqadhas namaas. Waaqas namas deesse lamaanuu deesse isiin Maryam lamaanuu deesse waaqas namas deesse. Bifa namaa yoo uffatee dhalate iyyuu Yesuus waaqadha. Tayyib kaale namas waaqas deesse lamaanuu deesse waaqas namas deesse. Akkasatti. Ani ko dura sitti me Yesuus hafuuraan waaqayyo abbaa bukkee hin ture akka ture ofiisaayyuu dubbateera.
Inni maana haa turu bakka fedhe haa turu turee jedhiitti dubbadhate maal akka hin qabuuti. Garuu inni wanni isin deesse sun maal jedhame? Ani amma fakkeenyaaf amma nama guutuu wete jettu waan hundumaan nama jechuudha. Akkanami? Komentii dhiisi dubbisu jirti. Komentii dhiisi ati as deebi. Waaqa guutuu wete jettu nama guutuu wete jettu waan hundumaanu nama guutuu wete jettu waan namni qabu guutuu qaba jechuudha miti. Yesus kalas waaqadhas namaas mirga abbaas fudhateera. Kun araftu ustaad abjuu jirti. Omaan taatu inshallah aduma dhumaa deebisee qaala. Takka. Dooba Deebora. Alaykum salaam wa rahmatullahi. Yoo tokkotti dhufe waaqa deetan jenne dogongoriin tole. Alhamdulillah. Lubbu haraa godhaa Diboora lubbu haraa fakkaatti akkasii. Laala akli nu fudhata amma rakkattee. La harawaa miti beeka. Ani keessan guddate amantaa kiristaanaa keessatti na laadhe. Kiristaana keessatti hin baane. Isiin harawaa miti. La asee TikTok fille harawaa miti hin beekaani. Inni ufti yeroo hundas dhufteetiin. Hin seeninaa jettee har'a seente malee. Har'a seenteeti dubbummaan isii afaanii ba'uu diddeerra. Maali nama afaan si qabee jira akkanatti deebi'u. Laaba qaba. Omaan taatu inshallah. Akkamitti Mee wanna tana gaafadhaa. Isii hafuura baafachiifnee intala jaalmarroo tana gaafadhaame. Summaa amanuu summa kafaru tana. Summaa summa kafaruu. Isii gaafadhamee isiidhaani. Hawwiin dandeessanii. Hawwii intala jaalmarroo. Abbaa dandeessi. Anko cimaadha deebiin koo fudhattan malee. Maal gaaffiin keessan? Nagaa keessan egaa? Qilleensa irratti maal kana gaafatu ture? Yoo nama biraa gaafattani. Baraara kana wangeela dhiisaa itti bara. Baraara itti miti. Kaan jedhu ani Yesuus Kiristoos waan hundumaan nama ta'e moo nama cinaadha moo nama guutuudha? Waan hundumaa waan namni qabu hundumaa qaba moo waan garii qaba? La waaqa guutuu nama guutuudha. Nama guutuu jechuun waan namni qabu guutuu qaba moo hir'uu qabaa siin jedhe waan namni qabu fakkeenyaaf ammaanii waa hedduu qaba. Guutuu qaba. Guutuu qaba nama guutuudha. Fedhii qaba fedhii namni qabu kana dhiirri qabu kana. La hin jedhu ka macaafni qulqulluun hin jenne. Nama guutuu eegadhaan jette hir'uudha kaa. Eega hir'uudha hin qabu. Fedhii qaban jedhu ka. Sakanam beeku. Hir'uudha qabaa hin qabu jedhi kaa ishee hin qabu jedhi kaa. Kawai yaani hin beeku. Ani dhiira guutu ustaani dhiira guutu. Yaa beekeera kaa amma hin qabatu. Hin beeku kaa hin beeku saka. Hin qabus jecha jedhu fedhii qaba yookiis fedhii hin qabu. Amma hin jennaati. Nama guutuus hin jennaani waan namni qabu hundumaa qabaa jennaan naan jettee miti amma situ naan jedheemi. Anamma macaafa qulqulluu dubbisee hin finne tarii qabaachuus dhabuus danda'a. Ani kiyoomsi jedhe maaf naa deebistee dura ishee dura maa naa deebistee waan namni qabu guutuu qabaa jennaan naan jette fedhii qabaas hin jedhe. Hin beekuun jedhee saka. Maaf naa deebistee dura dadhabdee kun ammas battu. Give up jedhee bara. Yookiin qaban jenne yaa. Amma waan namni qabu guutuu qaban hin jenne ammaati. Waan namni qabu guutuu qaba yes waan dhiirri takka qabu guutuu qaba garuu immoo fedhii qaba hin qabu kan jedhu irratti hin beeku. Dhiirri yoo fedhii qabaatin maal qabaa isa jazbaa. Dhiiramaa jedhamna ure. Dhiiramaa jedhama dhiirri yoo fedhii qabaatin. Rakkina qaba jechuudha. Qoricha barbaadaa jechuudha sana. Akka baay'oolojiin jedhu. Ati fayyaa hin qabdu isa. Dhiirri fedhiin qabaanu taana fedhiin qabu taanaan dhiirri dhiirummaa maaltu jira dee nama jazbaadha. Maaltu jira dee? Khayr inshallah. Dhiirri dhiirummaa qaba jechuun fedhii yoo qabaatedha fedhii dhiirummaa yoo qabaatedha. Yoo fedhii dhiirummaa yoo hin Mee waa beekti qoye. Mee haa eegtu dhiirri dhiirummaa qaba jechuun maalidha beektaati? Dhiirri dhiirummaa qaba jechuun bakka dhiira qaama dhiiraa qaba jechuudha maal beeku kanaaf. Dubartiinoo. Qaama dhiiraa qaba jechuudha. Tafsira ajaa'iba. Baga nu bohaarsite. Dhiirri dhiirummaa qaba jechuun akkasii miti dhiirri dhiirummaa qaba jechuun yoo fedhiin qabaatiin dhiirri dhiirummaa qaban jedhamu yoo fedhiin qabaatiin dhiirri dhiirummaa qaban jedhamu. Allah ya ijoollee sana yaa ijoollee yaa ilmaan eenyu ilmaan oromoo.
Dhiirri dhiirummaa qaban jedhamu yoo fedhiin qabaatiin dhiirummaa qaban jedhamu. Dhiirummaa dhiiraa akkan beekutti akkan kanaan duras dhaga'utti ani qaamumaan hin beekamu. Ati intala waan taateef waan dhiiraa Saniin dhabde. madaalte. Garuu dhiirri dhiirummaa qaba wate jedhanii ati dhiirummaa hin qabdu wate jettuun dubartiin hin arrabsiti. Yaa. Hin arrabsiti. Taanii naannoo biraatti hin beekuma naannoo keenyatti nama fedhii dubartiidhaan hin qabne nama fedhii dubartiidhaan hin qabne dubartiin nyaata iyyuu kennuufiif hin taatu. Onne amma dubartiin ati dhiira miti maal baluu sodaata yotte ati onne hin qabdu sodaataadha jechuudha malee. Jirti wallaahi. Kun dhiiraa itti gammade. Ittiin bu'u gaawaa maaliif ittiin bu'an bakka nama ta'e namummaa sana jiraatu. Maal goota nyaata dhabee si bira dhufe mana isaaniiti. Bira dabra dhiisaa firraa. Alhamdulillah rabbil Maal bira dabarresaa waan hangaafadheetu jira. Wanni hangaafadheefi bare wanni kun taphaafi miti wanni hangaafadhe. Wanni hangaafadheefi Gaafii kana fudhattee adeemtu. Yesuus Kiristoos waan namni qabu guutuu qaba taanaan fedhii qaba jechuun dirqama. Fedhii namni qabu ni qaba jechuun. Dhiira taanaan fedhii dhiiraa qabaachuu qaba. Intala taanaan illee fedhii intalaadhaa qabaachuu qaba. Garuu dhiira jettaniin isin Yesuus Kiristoos dhiira waan jettaniif jecha dhiirri maal qaba? Fedhii dhiiraadhaa qaba. Erga fedhii dhiiraa qabaate Yesuus Kiristoos waggaa fedhii dhiiraa eega qabaate jechuudha. Fedhii dhiiraa eega qabaate jechuun fedhiidha. Fakkeenya kiristaanni fedhii dhiiraa qaba jedhee ittiin taa'u hin jiru. Fedhii dhiiraa erga qabaate ta'e yoo nama guutuu ta'eetiin jiraate jechuudha. Nama guutuu erga ta'e fedhii dhiiraa qaba. Fedhii dhiiraa erga qabaate ammoo fuudhuun isarratti dirqama. Yookaan ammoo waan biraa dalagaa kanan. Paawulos dhiiraami. Paawulos fuudheera. Dhiira guutuu miti kaa Paawulos hin bar waan jedhaniin beektaa warri gadiin isaaniidha Paawulos qaama isaatti nu jennee jedhaniini. Laa qaama isaa akkan hojjenne utuu ragaadhaan bira ga'e. Warri garii akkas jedhanii dubbatantu jira jechuun garii isaanii warra akkas jedhan sababni inni fuudhuu dhabeef sababa kana jedhanii dubbatantu jira. Paawulos nama dubartii dhiyaachuu hin dandeenye ta'uu danda'a. Garuu ammoo Paawulosii fi nabiyyoota walitti hin finnu. Waan nabiyyootatu na ilaallata waan ta'eef. Yesuus Kiristoos ammoo fuudhuu hin danda'u. Inni fedhii hin qabu jechuu ni dandeenya. Fedhii hin qabu jechuu ni dandeenya. Fedhii hin qabu jennee dubbachuu jechuudha. Fedhii hin qabu osoo hin taane yaani fedhii ofii kana rabbiin kadhatanii rabbiin irraa dhaabbatuu danda'a. Rabbiif wanti dadhabame jira. Innis immoo waaqa waan ta'eef waan fedhe gochuu danda'a. Akka fedhii hin qabaanne illee gochuu danda'a. Maakuu salphaadha. Namumti foonii kun yoo kadhate fedhii foonii kana ofirraa qabbaneessuu danda'a kadhannaadhaan waan adda addaadhaan. Maakuu waan hojii seeqanaati. Akkas taanaan Yesuus Kiristoos fedhii osuma qabuyyuu giddiidhaan ofirra dhoowwe jechuu hankeeti. Maa hin jedhu hin beekan. Hawwi qoyme. Naagalu dide kaane waan isaan naagalu dide kaate akka jechuu jirtu kadhatee ofirraa dhoowwe illee olaan jette waan tokko sunillee hin fedha tokko kadhatee ofirraa dhoowwe. Qoy hawwan. Yaa Rabbi na. Nagaa siniif haa ta'u akkam jirtu. Maaliif dhiisa abboo? Adil muutsi godheetiin jira. Ayyee nagaa jirtaa tigi. Nagaa galata Waaqayyo. Amma iddoo kanarratti waa'ee fedhii foon immoo waa'ee amantii haasoftu miti maal gootu ajandaa biraa keessa ajandaa biraatti tolto. Ajandaa biraa keessa seenne bara. Mucaa tokkootu dhufee nu biratti siif ibsa. Mucaa tokkootu dhufee kiristaana maal naan jedhe si fakkaate gurbaa tokko dhufeeti Yesuus hin fuunee naan jedhe si galee. Yesuus hin fuunee jennaan akka islaamummaatitti Yesuus fuudhee hin fuunee illee jiru jennaan akka kiristaanummaatti Yesuus hin fuunee naan jedhe. Jennaan ani Yesuus hin fuunee macaafa irra jira hin jiru naan jedhe. Fuudheenoo hin jiru lachuu. Tayyib Yesuus hin fuunee akkamitti jettaa? Waaqayyo akkamitti fuudhaa naan jettaa? Waaqayyo akkamitti dhalata? Gaafii sitti ta'ee jira kun. Waaqayyo abbaan uyyuu kun ilma qaba jettaa Waaqayyo akkamitti dhalata dur? Mata duree kan biraadha Waaqayyo akkamitti dhalata kan jedhu. Waaqayyo akkamitti fuudha? Waaqayyo fuudha? Waaqayyo akkamitti nama ta'a? Hawwi bareedu qoyme. Waaqayyo akkamitti dhalata? Inni kun gaafii osoo akkana taate rabbiin qulqulleessuun barsammuu kan kee keessa inuma jira. Laaki rabbiin qulqulleessuu dadhabde malee. Waaqayyo akkamitti fuudhaan dhugaadha. Waan dubbii dhugaadha. Laaki Waaqayyo akkamitti fuudhaan dura Waaqayyo akkamitti dhalataan illee kanumaa jala jira. Akkamitti dhalata Waaqayyo?